Oduu kana wajjin Anusmaan Kumeetim. Loltoonni agaazii hedduun uummata keenya irratti tarkaanfii fudhachuuf jecha godina Harargee lixaa aanaa Habroo keessaa qaxxaamuruun gara Daaroo Labuutti imalaa osoo jiranii magaalaa Waacuutti dargaggoota lama ajjeesuun himame. Jiraattonnis qaamota ajjeechaa raawwatan kanarratti tarkaanfii fudhachuu dubbatan dabalata qabna. Loltoonni agaazii akka duraan baratan yoo ta'e biyyattii keessatti namoota nagaa ajjeesanii wayita ammaa miliquu akka hin dandeenye jiraattonni biyya keessaa dubbataa jiru. Taateen guyyaa har'aa godina Harargee lixaa aanaa Habroo magaalaa Waacuutti dhalatee baay'ee gaddisiisaadha. Ammoo gama biraatiin hojii boonsaa hojjetametu nu dhaqqabe. Haluma kanaan loltoonni agaazii bakki isaan irraa ka'an beekamuu baatus godina Harargee lixaa aanaa Habroo keessa qaxxaamuruun uummata keenya irraan miidhaa dhaqqabsiisuuf jecha gara aanaa Daaroo Labuutti imalaa turan. Aanaa Habroo magaalaa Waacuu erga gahanii booda namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhachuu eegalan. Bifuma kanaan dargaggoota lama badii tokko malee haala gaddisiisaa ta'een ajjeesaniiru kan jedhan jiraataa aanaa Habrootiin. Dargaggoota ijoollee xixiqqoodha. Dargaggoota gidduma galeessa ijoollee barattoota elementiiti. Ni ajjeesan ijoollee. Mul'ata Ahmad Kuurii jedhama. Tokko immoo Kagalamtoo irraa dhufee maqaa isaa adda si baafadha. Akka namni kun jedhanitti loltoonni agaazii badii irratti bobba'an kunniin dargaggoota keenya haala gaddisiisaa ta'een erga ajjeesanii booda miliquuf yaalanii turan. Baay'inni loltoota kanaa ooraalii waraanaa 6 ol yoo ta'an magaalaa Waacuu keessa qaxxaamuraa osoo jiranii kan dargaggoota keenya ajjeesan. Sababni ajjeechaa dargaggoota keenyaa maali jedheen nama kana gaafadhee jira. Isaanis yoo deebisan qaamonni waraanaa kunniin ammas ajjeechaa namoota keenya irratti raawwataa jiran irraa dhaabbataan jiran. Dheenna kana rakkoo aanaa Daaroo Labuutti geggeeffamaa jiru dabalataan badii raawwachuuf jecha kan isaan gamasitti imalaa jiran. Wayita magaalaa Waacuu keessa qaxxaamuraa jiranitti dargaggoonni keenya karaa itti cufan. Loltoonni kunniin kallattiidhaan ijoollee keenya irratti dhukaasaniin battalumatti namoonni lama nu jalaa ajjeefamanii jiru. Amma booda namoota keenya nagaa ajjeesanii bahuu akka hin dandeenyes ibsanii hawaasichi guma dargaggoota isaanii baafataniiru jedhan. Tasaabii jaa'aan gara wanniitti meeshaa waraanaa fe'uudhaan gara Daaroo Labuu amma yeroo Waacuu ga'anitti immoo dhukaasa banan ijoollee irratti. Eessarraa akka dhufe hin beekne baddeessaa keessa baheet Waacuu yeroo ga'e immoo ijoollee irratti dhukaasa banee gasi hawaasni illee dura ba'anii olaar tokko dha'anii nama 4 ajjeesan agaazirra. Ooraliin waraanaa tokkos garagaluu erga nuuf himanii booda hawaasni aanichaa loltoota agaazii uummata miidhaa jiran ofirraa ittisaniiru jedhan. Agaazii irraa namni 4 ajjeefame jechuudha. Waraana tokkollee garagalchee jechuudha. Ijoollee ajjeesanii aariidhaan hawaasni hundi bahee karaa irratti dhukaasatti banee nama 4 ajjeesan agaazirra. Kana malees miidhaa namoota keenya nagaa irra gahaa jiru baraaruuf jecha poolisiin Oromiyaa gamasitti imaluullee dubbataniiru. Hawaasa waliin ta'uun nageenya uummatichaa tiksuun ammoo dirqama poolisii Oromiyaati jedhan. Yeroo dargaggoota kana irratti tarkaanfii ajjeechaa fudhatamee fi akkasumas karaan cufame haalli ture wal qabatee poolisii Oromiyaa naannawaa san hin jiru haalli amma jiru maal fakkaata? Poolisiin Oromiyaa illee dhimma hawaasni jirullee bahee kan dhiira hin jenne xiqqaa guddaa hin jenne hundinuu bahee baddeessa irraa illee gara booga irraa illee dirmannaa hunda godhanii jiran amma haalli ammaa haala baay'ee ulfaataadha. Jiraataan aanaa Habroo kan biraa akka jedhanittis loltoonni agaazii ooralii sagaliin aanaa isaanii keessa qaxxaamuraa akka jiran ijaan arguu ragaa bahan. Wayita magaalaa Waacuu seenanitti karaan itti cufamee ture. Barattoota keenya karaa nagaan deemaa jiran irratti kallattiidhaan itti dhukaasuun 2 nurraa ajjeesan. Hawaasni aanichaatis badii tokko malee maaliif ilmaan keenya ajjeeftu jechuun loltoota kanaan walitti bu'aniiru jedhan. Agaazii gara makiinaa sagaliitiitu gaddeema. Aanaa Habroo irratti magaalaa Waacuu kan jedhamtu qeeroon karaa irra baatee karaa cufuudhaan nama keenya bitaan nurra deemtanii jettee akka walitti gufatanii ijoollee nama 2 nurraa dhaawanii makiinaallee ooraal tokko garagalchanii. Loltoonni badii raawwachuuf deemaa turan kun wayita ammaa hawaasa keenyaan karaan itti cufamee danqamaniiru kan jedhan ammoo nama biroo nuti dubbifneedha. Loltoonni agaazii kun ergasii deemamoo karaa irratti cufamanii danqamanii hafan. Danqamanii hafan galamtollee hin geenye amma akka miniloo jedhanitti illee ammallee immoo dhukaasa ta'u jira. Waacuu keessa moo gara birootti argamu ammaan kana loltoonni agaazii kunniin? Waacuu makiinaan olaar garagalee fi murni tokko immoo bira taa'ee jira. Hawaasni illee marsee taa'ee jira. Waacuu bira kada biran immoo galamtoo hin gahiin miniloo bakka jedhamtutti immoo marsanii hawaasni illee bira ta'a. Poolisni Oromiyaa illee bira taa'anii.
Tooftaan mootummaan wayyaanee ammaan kana ittiin socho'aa jiru dulloomeera kan jedhan namni kun dammaqiin uummata keenyaa ammoo haalaan jabaateera. Amma booda yakka raawwatanii miliquun akka hin danda'amne eeranii haala amma argaa jirru kanaan namaa miti dacheen Oromiyaatu nuuf falmataa jirti jedhan. Duraanii wanni akkanaan turre loltoota federaalaas ta'ee loltoota agaazii karaa irratti qabuun hin jiru hin turre nama ajjeesaatuma deemu amma qabamaa jiru haalli kun maal agarsiisa? Haalli ammaa kun immoo hawaasni illee isaan jibbuu kan agarsiisa hundinuu dammaquu agarsiisa kanaaf immoo yeroo uummanni keenya dhumu nuti bakka hundarra'uu usnee seennee ilaaluu qabnu kan jedhan irratti hawaasni hundinuu kaa'ee jira amma haalli ammatti jiru haala gara hawaasaatiin illee bareedaadha. Gochaan amma isaan godhan kun immoo murna gartee Sumaalee hidhachiisanii Sumaalee deeggaruudhaan uummata Oromoo kana dhahuudhaan uummata Oromoo immoo bakka jiru hundatti immoo itti dhagahamee jira. Mootummaa wayyaaneedhaa akka duraan barate nama ajjeesee karaa nagaatiin hin jiraatan jettanii yaaddu ammaan booda? Amma booda kun immoo hin jiraatu kun dhumateef mukaachitaa Oromiyaa hundatu jibbe nama bira kutee dachiin Oromiyaa hundinuu isaanuu loluu jiru haala kanaan immoo jiraatu hin danda'u. Magaalaa Dambidollootti ammas abbaa torbee jedhamuun loltoota wayyaanee irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiru itti fufuusaa dargaggoonni beeksisan. Akka isaan jedhanitti tarkaanfiin kun fudhatamuun duratti hawaasa keenya akka miineef loltoota kana akeekkachiisaa turan. Garuu jarreen kunniin magaalaa keenya dhiisanii bahuurra namoota keenya irratti miidhaa dhaqqabsiisu waan hammeessaniif jecha kan tarkaanfii kana fudhanne jedhan. Dabalata oduu kanaaf itichaa guddataa. Magaalaan Dambidolloo yaa gaazaniin gadda hiriirratti ture darbee warroonni biyya kana turan fakkeenyaaf Oromoo irratti dhaabbatu jechaa turame aangawoonni maqaa kiraasabdummaatiin Oromoo bilisaa jiran akka isaan kiraasabdummaa kan akka isaan dhaaban ibsa ejjennoo keenya keessatti ba'ee ture darbee Muktar Kadiriif Asteermaa immoo ajjechaa ilmaan Oromoo kanaan dura irratti geggeessaa turaniif seeratti nuuf dhiyaatan fi ibsa ejjennoo hiriira nagaa kana keessa ture. Guyyaa immoo hoteela Poliis yookaan uffata makalaakaa nama lama rukutamanii jiru. Dambidolloo keessattidha jechuudha haleellaan humnoota waraanaa kanarratti kan gaggeeffame. Eeyyee magaalaa Dambidolloo keessatti. Haleellaa raawwate kanaan miidhaan jarreen kanarra ga'e maal fakkaata? Nam tokko lubbuudhaan akka wareegame namni lammaffaa immoo akka rifeerii fudhatamedha kan odeeffannoo dhaga'e inni kun hagam dhugaadha? Lammaan isaanii inni tokko gara marra rukutame inni tokko immoo miilarra rukutame miilli tokko baay'ee miidhameera. Amman ijaan argetti lubbuun isaa waan darbe miti. Gara buufata magaalaa Dambidollootti geeffame achitti firesteediin eega godhamee fi hospitaala Dambidollootti rifeertaanii jiru lamman isaanii. Haa ta'u egaa isin qabxiilee kanneen kaastaniittu qaamni bulchiinsa naannoo keessan jiru wayita humnoonni waraanaa kun magaalaa keenya keessaa haa baani jettanii akka qeerroo magaalaa sanaatti ibsa ejjennoo keessan ibsitani. Bulchiinsi magaalaa maal isinii deebisee ture bulchiinsi magaalaa Dambidolloodha? Waggaa sana kaampiitti deebisneerra nuun jedhanii ibsa ejjennoo sana irrattis poolisiin Oromiyaa nuga poolisiin koree bittinneessaan nuga isaan nageenya keenya nuuf eeguu hin danda'u waraanni nu keessaa bahee daangaarra deemee mirga keenya nuuf haa kabachiisu jechaa ture qabatan. Isa kana irratti immoo deebii gahaa isiniif kennuu sababa didaniif tarkaanfii ammaa kana fudhattanii jechuudha. Eeyyee deebii gahaan hin kennamne jarri kun uummata basaasuudhaaf uffata sibiiliidhaan mana hoteela kana keessatti geggeessaa turan. Tarii egaa dhimma tarkaanfii isin akka qeerroo magaalaa Dambidollootti fudhattan kana faana wal qabsiisee humnoonni waraanaa gara magaalaa kanaatti deebi'uudhaan yookiis imaluudhaan miidhaan isaan hagammaatti geessan jira. Magaalaan Dambidolloo miira akkamii keessa jirti yeroo ammaa? Waraanni kun dheengadda naannoo teelee balbalatti boombii isaanuma tuqa uummata irra boombiin hin jiru. Magaalaa Dambidolloo dirree jeequmsaa dirree waraanaa gochuuf boombii makiinaadhaaf kaa'amee ture ija poolisii koree bittinneessaatiin argamee fuudhamee jira. Haalota amma jiru irratti hariiroon jiraattota magaalaa akkasumas qeerroowwanis ta'e dargaggoota barattoota jiraattota magaalaa waliin akkasumas poolisoota Oromiyaa waliin jiru maal fakkaata amma kan magaalaa Dambidollootti? Qeerroon poolisiin Oromiyaa yoomiyyuu tokko poolisiin Oromiyaa gara keenya goree uummata kanaan mirga isaa hin kabachiisa. Poolisii Oromiyaa wajjin nuyi tokko magalaakiyaan dhaqee daangaa dhaabbatu uummata keessaa maal hojjeta? Waraanatu jira uummata keessaa nu keessaa ba'u jedhamee ibsa ejjennoo irrattis hiriira dheengaddaa irrattis dhageessifatanii jiru. Seeshaal maqaa isaanii cirrii jedhanii moggaasanii jiru. Dhiiga dhangalaasuu ijoollee durbaa gudeeduu. Haa ta'u guddaa galatoomaa ulfaadhaa ibsanuuf kennitanii tarii gara dhumaa irratti waan dhaamtan yoo qabaattanii dubbachuu
jechuu dandeessu? Yoomiyyuu taanaan ejjennoon keenya dudduuba hin deebinu. Gumaa ijoollee Harargee irratti karaa garaa garaatiin ilmaan Oromoo ba'aa jiranii abbaa torbeetu deebisa. Muuxannoon kun iddoo adda addaatti itti fufee makalaatiyaa fi warroota ilmaan Oromoo dhangalaasaa jiran irratti tarkaanfii ariifachiisaa akkasii akka isaan fudhatanii dhaamsa kuusuma hin dhufa. Haa ta'u guddaa galatoomaa ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa. Waaqayyo isin arjina ta'u. Mirga addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu maltu ilaalchisee wixinee labsii mana maree ministirootaan qophaa'e ummanni Oromoo kan irratti hin mari'anne jechuun obbo Addisuu Araggaa ibsan. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa toora feesbuuka isaaniitiin akka ibsanitti wixinee labsii kun seera ta'ee osoo hin bahin dura abbaa dhimmaa murteessaa kan ta'e uummata Oromootiin bal'inaan akka irratti mari'atame gabbatu kallattiin kaawamee ture. Ta'us garuu hanga ammaatti naannoo Oromiyaatti uummanni Oromoo dhimma kana irratti hin mari'anne jedhan. Mootummaan Oromiyaa dhimmi Finfinnee seera ta'ee bahuu isaatiin duratti uummanni Oromoo fiixeedhaa haga fiixeetti irratti mari'atee gabbisuu akka qabu obbo Addisuun ibsanii jiru. Akka ibsa isaaniitti manni maree bakka bu'oota uummataa koreen dhimmichi ilaalu ummata Oromootiin osoo irratti mari'atame hin gabbatin marii ummataa guyyaa boruu muddee 13 bara 2010 ganama sa'a 2 walakkaa irratti waamee jira. Kanaafuu namoonni dhuunfaadhaan sagantaa maree ummataa kanarratti hirmaatan wixineen kun seera ta'ee bahuu isaatiin duratti ummata Oromootiin irratti mari'atamuu qaba jechuun ejjennoo akka fudhatan obbo Addisuun gaafatanii jiru. Dabalataanis yeroo ammaa kana ummata Oromootiif dhimma mirgaa addaa kana caalaa dhimmoota lammiilee keenya qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii rakkataa jiranii fi lubbuun nama keenyaa guyyaarraa guyyatti darbaa jirudha. Rakkoon kun dhimma ariifachiisaa waan ta'eef kabajamaan mana maree bakka bu'oota federaalaa dhimmichaaf xiyyeeffannoo kennee akka furmaata waaraa fidu yaada jedhu dhiyeessuu isaanii obbo Addisuun gabaasanii jiran. Dubbiin falmisiisaa Oromiyaa fi bulchiinsa mana maree jidduutti gaggeeffamaa jiru garaagarummaan jabaan mootummaa wayyaanee jidduu akka jiru taajjabdoonni ibsaa jiran. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Dirree Dhawaa rakkoolee jabduu keessa jiraachuu dubbatan. Barattoota saba biroo waliin walitti nu buusuudhaan dhiibbaa jajjabaa nurraan geessisaa kan jiru ammoo loltoota wayyaanee ta'uu ibsanii jiru. Itichaa guddataa ammoo dabalata qaba. Barattoonni Yuunivarsiitii Dirree Dhawaarraa dubbisne akka haala qabatama mooraa isaanii keessa jiru OMN himtetti mooraa isaanii keessatti sirni baruuf barsiisuu dhaabbachuudhaan raafamni nageenyaa guddaan akka jirudha. Maddi ka'umsa barnoota dhaabuus ta'e nageenyaan mooraa kana keessatti dhabamuusaa inni guddaan shira mootummaa wayyaaneedhaan akka ta'ellee ibsiteetti. Shirri mudate kun maalidha jennee wayitaa gaafannettis barattuun Oromoo kun yommuu deebistu jalqaba irratti ijoollee Oromoo fi Somaalee gidduutti wal dhabdeetu uumame. Isa booddee immoo humnoota mootummaa wayyaaneef uummata Somaaleetu mooraa seenuudhaan reebicha nurratti gaggeessuu eegalanis jettee jirti. Rakkoo mana hin jaamne nurra jira. Pirezidaantiin giddiidhaan pirezidaantiin mooraa yeroodhaaf liqeeffatanii jiran pirezidaantiin giddii keenyaa inni yeroo rakkoon Somaaleef Oromoodhaaf walitti bu'ee ijoollee Somaalee irratti gargaarsa godhanii isaan nu miidhaadaa jiran federaalonni baay'een isaanii seenaa jiru nu reebaa jiru hundi isaanii akka malee nu reebaa barataan keenya ilkeen sadii akkan irra dhabee ni jira hidhamee achi buuteen isaan gammaa dhabamnis ni jira guyyaa irraa keessattuu waan hedduu guyyaa kaleessaa fi har'a hedduu ammeeziin beekuu nama ajaa'iba har'a shamarran hedduu nu miidhaa turan an akka nama tokko Gochaan garaa jabeenyummaan akkasii kun jalqaba irratti humnoota waraanaan kutaalee Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa kan ture yommuu ta'u yeroo ammaa kana immoo bifa jijjiirrachuudhaan wal dhabdee sabaa fi sabaatti fakkeeffamaatti jira kan jettu barattuun kun yeroo ammaa mooraa isaanii keessatti rakkoolee jajjaboo keessummeessaatti jiraachuu isaanii dubbatti. Humnoonni waraana wayyaanees bakka ciisicha barattoota shamarranii doormii akka barbaadanitti seenaa jiru. Kun immoo maal akka fiduu danda'us beekuun waan nama rakkisu miti. Kanaaf rakkoo jabduu keessa jiraachuu keenya akka nuuf beekamu barbaanna jechuun illee beeksistee jirti. Guyyaa qofaan kaleessas deengaddas deengaddaa isaanii bubbullee jira. Eessa reebichi nurra jira. Somaaleetti nu eegalee jalqabuma doorni ijoollee wanni eegalame doorni dhiiratti eegalame. Hara deemsitii kan gara gadii kan Somaaleen bahanii immoo ijoollee dhiiraa reebaa turan. Doorni keessatti yeroo ijoolleen dhiirraa dhawutu immoo federaala fidanii jidditti naqan jechuudha. Siyaasa bidirooti
federaalii yeroo gidditti naqan federaalii yeroo ijoolleen teenya isaan firraa dhoolti inni immoo deebisee ijoolluma keenyadha ijoolluma keenya cafa boombii haaraa irratti darbaa ijoollee keenya bakka haalan ta'an miidhee ka ijji gaddee ka ijji waamee ka miidhaa guddaan irra geeffamanii jiran barattoota keenya jechuudha hedduu isaanii siisuu hin danda'a immoo yeroo jarri nu dha'u jaran turan jara haala mijeessanii hulaan utti cufan amma hulaan balbala yuunivarsiitii Biridaan balbala sadi qabaa tooniidha qabaa marmaarsada qabaa waan adda qaba marmaarsaatii tooniidhaan jechuun warra Somaalee ollaa hawaasni jiraatu guutuun Somaalota yeroo ittiin gabba'an barattoonni hawaasa isaanii gabba'uu danda'anii immoo barattoonni Oromoo tokko yoo karaa marmaarsaatii fi karaa tooniitiin ka gabba'u ta'e jechuun miidhaa guddaatu irratti uumama kanaafuu sodaa kanaatiif gadi hin ba'u mooraan kaleessa cufaa oolee har'a cufaa oolee deengedda cufaa oolee wanni nyaatan mooraa keessa hin jiru wanni dhugan hin jiru sa'aatii tokkoo fi waageenyaan kararraa galuudha walga'ii dhufanii amma Dr. Kaaban fa'aa walga'ii keessaa turanii bakka wanti furmaanni nu dhufe tokkichi hin jiru agaammatti hamu reebamu tumamu hidhamuu kanuma bakka reebichuma kanaa fi jirgin haga federaalli doormi shamarraniitti nu seenee nu reebu takka geenyee jirra amma eegarraa eegallee jechuudha. Meegaa dhimma kana faana wal qabsiisee Dr. Kabaa Urgeessaa kan taanis ministeera barnootaarraa akkasuma immoo qaamonni bulchiinsaa waltajjii walitti qabanii barattoota mariisisaa jiru kan jedhu kaasteetta. Tarii dhimma kanarratti barattoonni akka gaaffileetti yookiis akka qabxii ijootti wantoonni isin kaastan maal faati? Isa kanarrattoo qaamonni sadarkaa ministeera barnootaarraa dhufan deebii akkamii isiniif kennanii? Wanni akka ijootti nuti kaasne nurraa haa dhaabbatu reebichi nurraa haa dhaabbatu nuti Somaalee fi Oromoon Somaalee hin tuunu immoo yoo nuti kanu tuqan ta'e teenyee nama laaluu hin dandeenyu nurraa dhoowwaa jara kana nurraa dhoorgaadhaa haga dandeessan takka jechaanii turreni qabxii ijootti kakaasne lammaffaa pirezidaantiin mooradaa yoo fudhatte galgala sa'aatii haga sa'aatii 8 karaa TCS kan jechuun mana isaatii fe'ee dhufee makiinaa qabatee mana isaatii fe'ee ijoollee Somaalee faana haasaatu achitti ijoollee Somaalee keessa sodaatti haga galgala irraa sa'aatii 8tti haasaa godhe taasisee jira achitti waliin haasee akkana jee isaan nuti waliin mari'ate yeroo isaan inni biraa deemu keenya immoo dhufanii nu wajjin hin mari'atan amma obbo Shimallis ni jira gaggeessaa adda waa'ee magaalaa Dirreedawaa jechuudha hedduu jira oksidiyoon keenyas ni jiranii isaan dhufanii nu wajjin naasaan jarri immoo isaanii wajjin haasaa godhanii obbo Maajiin akkasitti biraa deeman ijoollee keenya irratti bakka wanni nurratti hin ta'e ni jira jee wanni hafee hin jiru bakka wanni hundi nurratti jira haga hawaasni shamarran jaartiin isaanii haati manaa abbaan manaa mancaa qabatanii qottoo ablee haga qabatanii kaleessanii seenanii bakka federaalli isaan yeroo mariisisan dhadhaabbatanii mariisan godhan keenya immoo nuti immoo yeroo marii nu gootisan ijoollee keenya kolbistoon irra jilbaan deema takka immoo ciisaa fi yaadanuu kannaa takka immoo jilbiibbadda yaadanuu kannaa isaan immoo dhadhaabbatanii harka faffacaasaati ka yaada isaaniitii ibsatan nuti gabrummaa ajaa'ibaa keessa jira warri Dirreedawaa yuunivarsiitii quba qabaadhaa bakka yoomillee taanaan asin dhumullee jechuun hundeen haalli nuti jiruu keessa jiru hin jirru. Godina Harargee Bahaa aanaalee Baabbilee fi Faadis gidduutti kan argamtu bakka Eerar jedhamtu irratti lola guyyaa dheengaddaa geggeeffamee tureen jiraattota irraa namoonni 3 yoo madaayan weerartoota irraa 5 ajjeefamuun himamee jira. Humni hidhatee daangaa Oromiyaa weeraraa jiruu fi ummata Oromoo ajjeesuu barate ammas naannichaa weeraruun jiraattotaan wal dura dhaabbataa akka jiran beekameera. Dabalataa qabna. Muddee 19 bara 2017 jiraattota godina Harargee Bahaa aanaa Baabbilee irratti weerara humni addaa poolisii naannoo Somaalee geggeesse namoonni 3 madaa'uun ni yaadatama. Weerartoota irraa ammoo 5 ajjeefamuu jiraataan aanaa Baabbilee tokko OMN itti himan. Eerar kanarratti wanti ta'e eerar kun lafa bishaanii wanta ta'eef jarri naannoo sanii lijuwaayidiin fidanii ummata seeraan ala achirratti qubsiisaa turan. Ummata suniitu amma lijuwaayidii fidanii waan qubsaniif dhukaasa ummata irra bananii guyyaa lamaa dura nama 3tu nurraa madaa'ee gama isaanii irraa illee nama hanga nama 5 takkaatu irraa du'e nama tokko irraa madaa'e. Akka namni kun himanitti bakki yeroo gara yerootti lolli itti geggeeffamaa turee fi ammas itti jiru aanaalee Baabbilee fi Faadis kan daangessu iddoo Eerar jedhamudha. Eerar lafa akkaan gabbattu jiituu fi jireenya dhala namaaf mijaawaa taateedha. Lafa bishaaniin qananiitee fi oomisha midhaaniif mijooftuu taate tana humnaan weeraruuf kan weerartoonni ija hidhatanii itti duulaa jiran. Haga nuti isaan dubbifnetti hawaasni aanaalee Baabbilee fi Faadis waliif birmachuudhaan Eerar gubbatti weerartoota dura dhaabbataa akka jiranillee himan. Har'a wal dura taa'u jirra. Isaanis achuma taa'u jiran nus waluma dura taa'u jirra.
rasaa isaatii hojii qabateeti mana keenya taa'eetuma filaachuu jira waan inni deeggarsiin waan hin jirreef malee isaan ammoo qophaa'aniituma jira taa'u jiran ammallee walitti hin banamne amma za'a kanarratti banamuu ni danda'a tureetis banamuu ni danda'a qophaa'aniituma wal dura taa'aa jiran jechuudha. Weerartoonni abdii illeen bobbaafaman humna guddaan nutti duulaniiru kan jedhan namni kun qotee bultoonni keenya ammoo harka qullaa jiru. Wayita haala kanaan duulli nurratti banamaa jirottu ammoo gara bulchiinsa Oromiyaa jedhamurraa deeggarsa arganne tokkos hin qabnu jedhan. Humni addaa poolisii naannoo Sumaalee humnoota hagam ga'u baay'inaan meeqa ta'u kan amma isin dura dhaabbachaa jirtan kun? Humna guddaadha. Humna akkas jettee madaaltoo osoo hin ta'in isaan paatrooliidhaan yeroo baay'ee deddeebisan. Paatroolii yeroo baay'ee deddeebisanii deeggarsa gara hundaanuu wanta qabaniif fidannoon isaanii guutuudha. Qotee bulaan keenya midhaan kana tokko qarshii 100 bitatee daangaa Oromiyaa kana ittisu jira. Naannoo keenya kana bahaa irratti gara Harargee bahaa kanarratti hedduu deeggarsiinis gara mootummaa naannoo Oromiyaatiinis kan godhamaa jiru hin jiru. Akka jecha nama kanaatti lolli eerariitti eegale kun gara iddoo daakataa jedhamuttis geggeeffamaa jira. Bakki daakataa jedhamu sunis lafa misoomaaf akkaan badhaateedha. Humni naannoo Somaalee irraa hidhatee dhufe kun dachee qananiituu teenya irra naanna'uun weeraruu itti fufaniiru. Waggoota 2 dura qarqara naannawaa laga daakataa kan qubsiifaman weerartoota kuma hedduu ta'ullee namni kun nutti himanii jiru. Ammas humna dabalataa achitti bobbaasuu dubbatan. Lolan rabbananii akka aanaan baabbilee gara aanaa fadis hin dirmanne gara daakataatiin lolan rabbananii daakata bakki jaan kun laga daakataa jaanii lagaa jira kanuma akka irra jechuun bakka dhagaan baabbilee ajaamu san jiru achi nama 3,000 ol qubsuma fidanii akka qootiitti akka baqattootaatti fidanii achi qubsanii turan amata 2 dura. Akka isaan dubbatanitti qotee bulaan keenya oomisha isaa walitti qabachuu dadhabeera. Kan tikfatu tikfatee galfachuu hin dandeenye. Deettuun ciniinsuu miidhamaarti manguddoonnii fi daa'imman keenya waan nyaatan dhabanii beelaan araraafamaaru. Badiin nuti dalagne tokkos hin jiru dhumaa kan jirruuf biyyuma keenyaaf yeroo gara yerootti lolli kun daangaa keenya irratti nu mudataa wayita jiru kanatti poolisiin Oromiyaa naannawa keenya lagataniiru jechuun ni danda'ama jedhan. Wanni takka hin jiru poolisiin ajaja eeggannoo itti dhuma ta'ee fi hadumaa jiru qotee buluma malee wanni isaan irratti miidhaman hin jiru. Keessaafuu akka naannawa aanaa baabbilee fa'aatti baay'ee rakkisaadha haalli birmachuu kun hin jiru deeggarsiin isaan biraas hin jiru. Dhiyeenya kana ammoo poolisii farraa riphee lolaa jedhamuun kanneen leenjifamanii gara aanaa isaaniitti bobbaafaman ummata keenya du'arraa baraaruuf hin dandeenye jedhan sababnis meeshaa gahaa waan hin qabneef jechuun ibsaniiru. Poolisii farra riphee lolaa jedhanii warra duraan leenjisan tokko jira isaan sunuu midhaan hin qabanii yeroo baay'ee loluufis hawwii hin qabanii duubarraan birmachuu waan nuuf hin dhufneef waan midhaanis nu hin dhufneef lollee halaakuu malee waan nu fayyadu jechaati isaanuu ta'anii matuma isaanii ittisuu irratti irraa qophii jiran jechuudha. Duula duguuggaa sanyii irratti geggeeffamaa jiru ofirraa qolachuuf eenyuun hayyaman gaafannu kan jedhan namni kun wal hubannaa fi waliif birmachuun uummata keenyaa kan duraa caalaa jabaateera. Uummanni keenya qophiirra jira waan hundaanuu yaadaniif walii galaa jira amma fadisitti dirmanneeti cinaan tokko gara fadis kutee jira cinaan tokkos aanaan baabbileeti aanaan fadis walitti hirmaatanii. Miidhaan kun biyyuma keenya irratti nu mudataara erga jedhanii booda uummanni Oromoo bakka jiru maraa daran waliif birmachuun yeroon amma jechuun dhaamaniiru. Uummanni keenya miskeenni daangumaa fi manuma isaaniitii fi daagaa isaanii irratti miidhamaa waan jiraniif silaa miidhaa kana walitti eeguu baannee haanee aanaan jiruu fi kan rakkoon daangaa kun irra jiruu fi karra hin jirrees bakkuma takka waan takka odoo dubbanne har'a malee waan dubbannu na fakkaata ani gama kiyyaan silaakasi walitti saamsa kana qajeelootti nu dabarsisanii hin barbaade kana hundaanuu kan walakkaa jirus hanga danda'u yoo humnaan barbaachisees qabeenyaan barbaachisees wajjinaa dhaabbatanii akka firaa dhoorkinu sanboota karaa takkitti sanboota waliin lammata deebineen boonyu hin jaha gama kiyyaan. Walqixxummaan keenya sirna wayyaanee jalatti nuuf hin kabajamne jechuun jiraattonni godina Harargee Bahaa aanaa Gola Odaa hiriira mormii bahuudhaan sirnicha balaaleffataa oolanii jiru. Ibsi ministeerri muummee biyyattii obbo Haayile Maariyaam Dassaaleny kennanis ragaa kanaati kan jedhan jiraattonni kun ammoo caalmatti loogii sanyummaattuu nurratti geggeeffamaara jechuun mormii isaanii geggeessan itichaa guddataa immoo waan qindeesse qabamu. Jiraattonni godina Harargee Bahaa aanaa burqaa tirtira naannoo Gola Odaa jedhamtu hiriira mormii bahuudhaan bulchiinsa sirna wayyaanee balaaleffachaatti akka oolan dubbatanii namoota hiriira mormii gaggeessaa turan keessaa namni dubbisne tokko akka jedhanitti mootummaan wayyaanee sablammiilee jaarraan dheeraaf jaalalaaf nageenyaan waliin jiraachaatti turre gidduutti waldhabdee babal'isaa jira jechuudhaan
komatanii. Kana malees loogiin sanyummaa guddaanis Oromummaa keenyaaf nurratti raawwachaa jiras jedhaniiru. Hiriira mormii guyyaa har'aa wanti addaa taasisu jiraattota naannoo keenyaa heddumminaan kan hirmaachise ta'uu qofaa osoo hin taane qaamonni bulchiinsa OPDO sadarkaan jiranis irratti qooda fudhachuudhaan gaaffii nuyi gaafannu deebisuuf carraaquu irra gaaffiin keenya gaaffii keessanidha jechuun illee akka dubbachaa turanis himaniiru. hiriira keenya ibsa muummichi ministeeraa kennirrandadhi ta'e kaduraa kalammadaa immoo ajjeechaan daangaa adda addatti uummata Oromoo irra gaggeeffamtu nurra haa dhaabbattu. Kalamadaa muummichi ministeeraa walqixxummaa sabaa sablammii jiddatti hin jirreef ibsa godhee jira jechuudha. Yeroo amata bara lama keessa namni keenya hanga ammaa dhumaa jiru kumaatamatti lakkaa'amu dhuman gadda saba tokkorraa namni hanga dhumeef jecha gabbaanii gaddatti dhaga'amee fi keenya dhiisanii ka isaanii dubbachuun nuti akka lammii biyyaa takkatti kan lakkaa'ametti waan nu ilaalee jiruuf jecha kan irratti salaama salfii hiriira nagayaa goonee jirra jechuudha. Dhimma kana faana wal qabsiisee haalli nageenyaa naannoo keessan jiru maal fakkaata? Warri bulchiinsaa hoo gaaffii isin gaafattan kanaaf bahanii dubbii taasisaniiru yookiis deebii laachuudhaaf yaalaniiru? Deebii ni laatanii hanga danda'amutti isaan immoo baay'een isaanii hojjettoonni mootummaa kan wajjin bahanidha. Akkuma jirutti nama dhalataa Oromoo ta'e hundaa'u ibsi muummichi ministeeraa kan kun hedduu dallansiisee jira, baay'ee dallansiisee jira. Saniifuu hedduun isaanii amma karuma uummataa ta'anii jiru waan gaafatanillee isaaniis akka deebisuu hin dandeenye sifuun beekanii ammoo dhimma daangarratti jiru uummata moggaa dhaabbatanii akka qabsaa'an gaafatamanii jiranii kanarratti wal mari'annee umaa isin moggaa jirraa yaadachuu qaban jarri. Amma immoo kalee aanaa qumbii bu'aa magaalaa Minoo jala waraanni baay'inaan qubsiifamee jira. Waraanni humna ittisa biyyaa. Jiraataan aanaa burqaa tirtiraa kun gara dhumaarrattis naannoon keenya keessumaa immoo kutaaleen Harargee lamaan humnoota waraana wayyaaneen weeraramtee jirti. Saamichi humnoota poolisii addaa naannoo Somaaleedhaan nurratti ga'aa jirus haalaan hammaatee jira. Kanaaf Oromoon marti akka nuuf birmatu barbaanna jechuudhaanis dhaammataniiru. Saba Oromootiif namuu yeroo amma jiru kanatti rakkoo jirtu namuu quba qaba tokkoomeetuma birmannaa waliif akka godhani amma fakkeenyaaf aanaa qumbii bu'aa kana aanaa majjii muluqqee jedhamu kaleessarraa eegalee waraanni bu'aa jira. Waraanni abbaa kanaan beekamu baandiraa biyyattii qabanii waraana ittisa biyyaatti ja'aa jiranii asii nama amma namoota keenya kadaangaa eeggachuudhaaf itti qotatee taa'uu jira. Isaan kana nuti eegaa jiranii achisa isaa baasanii gara kaan itti fiduun mala. Saniif jecha namuu akka bakka duraan qabatanii jiran akka gadi hin dhiifne uummanni hara gara kaanii jedhanii waan nu lolaa jiranii jecha namuu biyya isaanii akka jabeessee eeggatu. Aanaan nageenya keessa jiru tokko hin jiru amma Harargee keessatti wanni daangarra jira cufti lolarra jiran jechuudha. Saniif jecha warri walakkaa biyyaa jiru irra dirmatanii waan cufaan bira dhaabbatanii itti dhiyeenyaan dhaga'anii akka wal gargaaranii tokkummaadhaan. Oromoo kabachiisuufis ta'e saamicha qabeenyaa Oromiyaa irratti gaggeeffamu tiksuuf namni kamiyyuu waltumsuudhaan biyya isaaf waardiyyaa ta'uu qaba jechuudhaan illee waamicha isaanii kan dhiyeessan jiraataa godina Harargee aanaa burqaa tirtiraa naannoo gola odaarraa dubbisnedha. Hayyee daawwattoota keenyaa oduun guyyaa har'aa muddee 21 bara 2017 qopheeffannee kanuma hagammaatti waliin turuu keessaniif ammoo galatoomaa jecha gama kiyyaan turtii